Tole ammallee barataa biraa wajjin wal arginee jirra. Maqaa kee fi daree baratturraa kaastee sistemni digital library haaraa kan mana barumsaa kanatti torban kana dhaabbatee leenjitti fudhattanii jirtanii inni kun akkam bifa kamiin ilaalte? Ciminni isaa maali? Hanqinni isaa maali? Wanti furamuu qabu maalidha? Baay'ee kan immoo sistema kanaan dura ati agartee fi itti fayyadamterra mana barumsaa kanaattis jirurra maal fooyyessee dhufe jettee yaadda? Maqaa keerraa eegali. Galatoomaa, maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Anis mana barnoota bultii addaa Dodolaa keessatti barataa kutaa 12ffaatiin. Sistemni amma mana barnoota keenyatti appilaayi ta'uuf deemu sistemni digital library kun akka leenjiin nu kennamee fi ilaalletti sistema baay'ee bareedaa, sistema asiin dura digital library jirurraa baay'ee fooyya'aa kan ta'edha. Sababni isaas inni tokkoffaan sistemni digital library kun sistema namni hundi dhuunfaadhaan bilbila isaatiin, taableetiidhaan, PCdhaan akkuma barbaadetti bakkuma barbaadetti kan access gochuu danda'udha. Sistemni duraan ture sistema Ubuntu karaa kompiitaraatiin malee silkii dhuunfaa irratti, taableetii irratti argachuu hin danda'amu ture. Garuu kun faayidaa kana waan kana furuu danda'eera. Inni lammaffaan immoo